Otolle uleen jebe kanaan baagadan jabu. Otolle uleen jebe kanaan baagadan jabu. Beekaa isa kunne malee seenaan hiyyeessan qabu. Seenaa gabaabaa goota Oromoo Artist Alii Birraa Yooyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aa nagaan boqochuu goota keenya Dr. Artist Alii Birraan wal qabatee seenaa gabaabaa bara jireenya isaanii keessatti raawwatan isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaa faaraa taatan anaa dhufu jechaa subscribe gochuun na waliin akka turtan kabajaan kan isiniin gaafadhu ani gammachiista shoomeeti. Karamanni baanga gaa'isa dhagayingal masaajid jibeessa taa'eesseenaa salpha barreessa taa'eesseenaa salpha barreessa. Waa'ee goota keenya Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa barreeffamni nuuf barraa'ee seenaan nuu katabamee hayyuun kitaabatti maxxansee otoo hin taane dhiigaa fi lafeen Oromoo fi Oromootaa sirriitti ni beeka. Aliin weellisaa jabaa gaanfa Afrikaa mootii muuziqaa Oromooti. Yeroo afaan Oromoo dubbachuun barreessuu fi weellisuun yakka caalu ta'etti gara saba carraa aartiin hin dhaqqabneetti Aliin as bahee dhufe. Birraan bari'e jechuun ragaa birraan muuziqaa Oromoo bari'uu isaa raajuun afaan saaqqate. Dr. Kabajaa Artist Alii Muhammad Muusaa maqaan isaa guutuun kan dhalootaan moggaafamee fi Alii Muhammad Muusaa jedhama. Gootni utubaa muuziqaa Oromoo ta'e kuni caamsaa 26 bara 1948 magaalaa Dirree Dawaa ganda Qoree bakka jedhamtutti dhalate. Haatii fi abbaan Alii Muhammad Muusaa bakka garaa garaatti dhufanii magaalaa Dirree Dawaa keessatti wal arganii. Abbaan isaa obbo Muhammad Muusaa aanaa gaara mul'ataarraa, haati isaa addee Faaxumaa Alii aanaa Jaarsoo irraa hojii barbaaduuf jecha gara magaalaa Dirree Dawaa kan dhufan yeroo ta'u maarree hojii barbaachaaf magaala keessaa oliif gadi yeroo jooran daandiin walitti isaan fidee wal baranii. Obbo Muhammad Aliin barnoota afaan Arabaa argatanii turanii. Afaan Amaariffaas dubbachuu ni danda'u. Wayita sana magaalaan Dirree Dawaa reefuu guddachuuf tattaaffii irra jirti. Daandiin baaburaa magaalittii keessaas hojjetamaa jira. Abbaan Aliis barnoota waan qabaniif carraa argatanii hojii daandii baaburaa keessatti qacaramuun hojii argatanii. Yeroo kana haati Alii adde Faaxumaa Alii kan karaan walitti isaan fide jaallaan booji'anii wal fuudhuuf carraa argatanii bara 1946tti warroomanii haadhaa fi abbaa manaa waliin ta'anii. Dr. Kabajaa Artist Alii Muhammad Muusaas gara addunyaatti kan dhufe caamsaa 26 bara 1948. Guyyaa kana namni kana beekuu yookiin immoo raajee argamuu dhibus biiftuu guddaan tokko artii Oromoof dhalate. Jireenyi Aliis bakka har'a ga'e kanarra ga'uuf daandiin wal qixxaataan hin turre. Haatii fi abbaan isaa Aliin dhalatee waggaa 3ffaa isaaniitti gargar ba'anii. Akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaatti bara 1952 jechuudha. Aliinis jaalala haadhaa fi abbaa dhandhamatee osoo hin quufiin jireenya biraa eegaluutiif dirqame. Yeroo sanatti gaarii fi hamaa gargar baasee beekuu baatus abbaan isaa galii waan qabuuf isa waliin jiraachuun murtoo taatee daa'imni jaalala haadhaa osoo hin quufiin jireenya addunyaa kanaa tokko jettee haadha malee gufuun simatte kuni eessa ga'uu danda'a? Maalis ta'uu danda'a laata? Waan namni salphaatti tilmaamu wallaansoo jireenyaa mo'achuu qofadha. Aliin garuu nama sanaa olii ture. Aliin abbaa isaa waliin jireenya itti fufee haati isaa adde Faaxumaan erga abbaa Aliirraa adda baatee heerumtee ijoollee durbaa 3 godhatteetti. Abbaan Alii garuu erga adde Faaxumaarraa adda bahee gaa'elli kanaan booddee funyaaniin haa ba'u jechuun ilma isaa
kunuunsaa hojii daandii baaburaa keessaa hojjechaa jireenya itti fufe. Otuma kanaan jiranii Aliin sammuunis qaamaanis guddachaa dhufe. Aliin yeroo baay'ee waa'ee haadha isaa yaada. Umurii daa'imummaatti waan gargar baheef haadha isaa hin beeku ture. Kanaafis guyyaa tokko umriin isaa waggaa 11 yeroo guutu abbaa isaa teessisee abbaa haati koo eenyudha eenyutu na dahee jechuun gaaffii garaa nama nyaatu abbaa isaa gaafate. Abbaan isaas umrii isaa kanatti sammuun isaa qabamuu akka hin qabne yaadee itti qoosaa Alii ati jilba koo keessaa baate jedhee deebiseefi. Afaan Oromoo hundee Oromummaa Afaan Oromoo hundee Oromummaa. Aliinis deebii abbaa isaa kanatti baay'ee aaree ka'ee biraa deemi. Deemsa keessa garuu garaan haadhaa nama hin teessisu waan ta'eef haadha isaa barbaadee argateera. Jireenyi weellisaa jabaa kanaa qormaataan kan guute ta'us Dooktarri kabajaa Aartiist Alii Birraa carraa barnootaa barachuu magaalaa Dirree Dawaatti mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Li'uul Mokonnon jedhamutti barnoota hanga kutaa 6ffaatti barate. Mana barumsaa afaan Arabaas galee afaan Arabaa baratee ture. Booda garuu carraa argatee gara magaalaa Finfinnee dhufuun mana barumsaa kaateediraalaatti barnoota isaa sadarkaa 2ffaa xumure. Aliin umriin isaa ganna 13 yeroo ta'u carraa gara aartiitti makamuu argatee sanuu yeroo dukkanaa sana carraa aartii Oromootti makamuu argachuun baay'ee dhiphaa bara ture. Haa ta'uutii garuu namni waan uumameef karaa kamiinuu itti bahuun hin hafuutii bara 1961 hawwisoo seenaa muuziqaa Oromoo keessatti qooda olaanaa qabu afran qallootti tokko jedhee makamuun jireenya muuziqaa eegale. Aliinis yeroo jalqabaaf sirba itti waltajjii ba'ee beekame sirba Birraadhaa Bari'ee Ililliin Urgaa'ee jedhe ture. Sirbi kunis baay'ee jaallatamuu birarra darbee maqaa dhaloota isaallee gala Alii Birraatti jijjiirsise. Sirbi Birraadhaa Bari'ee sagalee muuziqaa of keessaa qabuun alatti ragaa aartii Oromoof birraan bari'uusaa lallabuu of keessaallee ni qaba. Barri sun bara aartiin Oromoo ukkaamfame ture. Kanaan booddee garuu ukkaamsi kamillee aartii saba bal'aa kanaa dhaabuu akka hin dandeenye waltajjiirra dhaabbatee mootii Haayile Sillaasee yeroo sana kan bulchaa turetti hime. Dhuguma akkuma Aliin raagee deemsa keessaa warraaqsi aartii Oromoos dhufe. Mootiin Haayile Sillaasee sochii nawisoo arfan qalloo kun waan isa yaaddeesseef miseensonni hawwisichaa akka hidhaman ajajasitti dabarse. Kanarraa ka'uunis miseensonni hawwisichaa baay'een hidhamanii. Aliinis hidhaa kana jalaa baqachuun gara magaalaa Finfinnee dhufe. Gara magaalaa Finfinnee dhufuun Aliif carraa barnootaa duraan hanga kutaa 6ffaatti qofa barate akka itti fufu isa taasise. Mana barumsaa kaateederaalaa jedhamutti barnoota sadarkaa 2ffaa barachuun xumure. Finfinnee yeroo turetti Aliin kennaa ittiin dhalate hojii aartii kana hojjechuun itti fufe. Akka carraa ta'ee Aliin yeroo gara magaalaa Finfinnee dhufe nama quuqama Oromummaa qabuu fi hojii muuziqaa jaallatu Ahmed Taaqii jedhamuun waliin wal bare. Ahmed Taaqiinis nama afaan Oromoon weellisee arguu isaatti gammaduun Aliin jabaatee akka weellisuuf gitaara bitee kenneefi. Gochi Ahmed kun Aliif haamilee guddaa ta'e. Afaan garaagaraatiinis Finfinnee keessatti sirbuu itti fufe. Afaanonni afaan Oromoon alatti Finfinnee keessatti ittiin weellisaa ture afaan Amaaraa, afaan Hararii, afaan Sumaalee fi afaan Arabiffaa turanii. Sochii aartii Aliin afaan garaagaraatiin weellistu kanatti namoonni baay'een gammaduu eegalanii. Namoota hojii isaa kanatti gammadani keessaa tokko nama Iyyu'eel Yohaannis jedhamu yeroo ta'u, Iyyu'eel yeroo sana hoogganaa baandii Kibur Zabanyaa ture. Kanumarraa ka'uun Aliidhaan Iyyu'eel miseensa Kibur Zabanyaatti akka inni dabalamu taasise. Aliifis daandiin aartii kun amma toora galaa dhufe. Miseensa Kibur Zabanyaatti makamuu isaatti artistoota gurguddoo kanneen akka Maamud Ahmed, Xilahun Gassasee fi Buzunesh Baqqalaafaatti makamuun gara galaanaa
muuziqaatti seene. Dooktarri kabajaa Artiist Alii Birraan erga miseensa baandii Kibur Zabanyaa ta'ee booda magaalaa Finfinnee keessatti waltajjii gurguddoo akka Hagar Fiqirii fi Raastafar Tiyaatirii keessatti weellisaa ture. Gara kutaalee biyyattii naannolee garaa garaatti deemuunis weellisuun biyyoota alaallee deemuun weellistoota jajjaboo waliin wal baruu waltajjii tokko irratti waliin weellisuuf karri banameefi. Fakkeenyaaf gara Sudaanitti imalee weellisaa beekamaa biyya Sudaan Mohammad Wardii waliin waltajjii tokko irratti waliin weellisaniiru. Booda akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1970 yeroo warraaqsi Itoophiyaa keessatti eegalu haalli ture artiistootaaf yaaddeessaa waan tureef weellistoonni mootichaan morman hundi hidhamuun kaan ammoo ajjeefamaa turaniiru. Aliin garuu haalli biyyattii yaaddeessaa fi hojii artiif kan hin mijanne ta'uyyuu halkanii fi guyyaatti cichee osoo hidhamuu reebamuu albeema hojjechuu jalqabe. Hojjetes xumuree bara 1971tti maxxansiise. Albeemiin kun seenaa artii Oromoo keessatti kan jalqabaati. Artiin Oromoos hacuuccaa fi dhiittaa uummata Oromoo irra ga'aa tureen yeroo laalamu dhuguma sadarkaa kanarra ga'uun abjuu ture. Albeema jalqabaa kana keessatti sirboonni baay'ee jaallatamanii fi beekaman kanneen akka Yaadiin, Asaabalawoo, Ammaleelee fi Gammachuu keessatti argamu. Kana malees albeema isaa kana keessatti sirboonni afaan biroo weellifaman afaan Sudaan kan akka Alhabiib Weenii fi sirba Hararii kan akka Idanqaal of keessaa qaba ture. Albeemni kun namoota hedduu bira ga'uun mootii Haayile Sillaaseef mataa bowwuu uummata Oromoof garuu birraatu bari'e. Erga albeema kana hojjetee booda dhiibbaan gama mootummaan itti heddummannaan biyyaa ba'uuf yaade. Osoo biyyaan bahin dura hiriyaasaa akka lubbuutti jaallatu nama akka inni weelluutti jabaatuuf gitaara bitee fi jajjabeessaa ture. Ahmed Taaqii loltoota mootummaan ajjeefamus dhagahe. Yeroo kanas Aliin baay'ee gaddee sirba yaa hundee bareedaa yaa fiixee bareedaa jedhu weellisee fi hundeen maqaa qabsoo Ahmed Taaqii ture. Sirba kana weellisee abbaa isaa mari'atee Aliin gara biyya Iswiidiniitti baqate. Akka gara biyya alaatti baqatuufis karra kan saaqxeef haadha manaa isaa turte. Haati manaa isaa lammii biyya Iswiidinii. Yeroo sanatti Itoophiyaatti dippiloomatii Iswiidinii turte. Maqaan ishee Birgeettaa Aastroom jedhamti. Sirboota Aliin yeroo garaa garaatti waltajjii irratti weellisuun booji'amtee yeroo dheeraaf jaalala isaa of keessatti dhoksachaa turte. Yeroo hundaas Alii ajaa'ibsiifatti. Yeroo dargaggummaa isaatti Aliin nama dhaabbii toluu fi miidhagaa shamarran salphaatti jaalala isaan mo'amuu danda'u ture. Maarree dippiloomaatiin biyya Siwiidinii kunis jaalala ishee kana dhokfachuu waan dadhabdeef gara cabeetti haayaa jettee gaaffii jaalalaa Aliif dhiyeessitee fi Aliinis gaaffii kana yeroo itti kennee erga itti yaadee booda tole jedhee deebisee fi akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1985ttis gaa'ela ijaarratanii warroomanii. Yeroo rakkoo kanatti akka gara Siwiidinii deemuu haala mijeessitee fi ofitti fudhatte. Bara 1986 haati manaa isaa hojiin gara imbaasii Saawud Arabiyaatti jijjiiramte. Aliinis waliin deeme. Haa ta'utii garuu Saawud Arabiyaan jireenya Aliitiif hin mijanne ture. Kanaafuu gara Siwiidiniitti deebi'ee jiraachuu eegale. Osuma Siwiidin jiraachaa jiru bara 1988tti carraa barnoota muuziqaa aartii Akaadaamii Los Angeles USA'tti argate. Barnootaaf gara sanatti imale. Barnoota isaa bara 1990tti erga eebbifameen booda albeema isaa biyya alaatti kan jalqabaa ta'e isaaf immoo albeema lammaffaa kan ta'e maxxansee gabaarra oolche. Albeemiin biyya alaatti maxxanfame kun Aliin akka sadarkaa idil addunyaatti akka beekamuuf
Oromoof qooda guddaa taphate. Kanumarraa ka'uun biyyoota alaa bakka hawaasni Oromoo jiru hedduutti deemuun weellisuu eegale. Uummatas jajjabeessaa ture. Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraan weellisaa qofaa miti. Barreessaa walaloo sirbaa, qindeessaa muuziqaa fi taphataa meeshaalee muuziqaa gosoota garaa garaati. Namoonni yeroo waa'ee Alii dubbatan inni weellisaa qofa miti, weellisaa oli. Sirboonni isaa namatti abdii horuu, waa'ee borii raaguu, miidhagina Oromiyaa addunyaatti himu, quuqqaa Oromoon qabu akka abidda dimameetti walaloo hiika dachaa qaban gargaaramee ibsata. Daa'imman Oromoo akka baratan, uummanni Oromoo akka tokkoomu umurii isaa guutuu lallabaa ture. Sirboonni Alii waa'ee sadarbee si yaadachiisu, isaarraa keessa jiru sitti himaa, kan bore ammoo raagu. Keessumaa sirboonni isaa siyaasa Oromoo qajeelchuuf, quuqa Oromoo agarsiisuuf sirboota hedduu sirbaa ture. Sirna Haayila Sillaasee keessaa uummata Oromoo cabsuuf tooftaa isaan fayyadaman keessaa tokko gadaa Oromoo cabsuu ture. Aliinis gochaa kana mormuuf karaan manni abbaa gadaa eessaa dhaqeen galma isaa jajjabeessa jechuun Oromoon sirna gadaa isaa deebifachuu akka qabu akka nama gaara gubbaa dhaabbatee lallabuutti uummata isaatti dhaamaa ture. Gama biraan ammoo qabsaa'ota Oromoo uummata Oromoo bilisoomsuuf qaama qalbiin miidhaman jajjabeessuuf sirbaa. Isinitu beekaa warra gubatee argee, warra gabrummaarraa ifatee of wareegee, kan dhukkubsatetu beekaa dhukkuba madaawaa, kan gubatetu beekaa laaloo abiddaa, dhibdee qaamarraa qorichaan wal'aananii hiraar jireenyaa ammoo maaliin fayyisanii jechuun qabsaa'ota Oromoo yeroo sanaa qabsaa'aa turan jajjabeessaa ture. Gama biraan ammoo yeroo sanatti sirni nafxanyaa uummanni Oromoo akka tokko hin taaneef, akka wal wallaalee gargar faffaca'uuf, Oromoo isa tokko Oromoo biraa irratti kakaasuuf afaan wal wallaalchisuun wal lolchisaa turanii. Tooftaa isaan ittiin Oromoo injifachuu danda'anis kana ture. Kanaafuu hayyuun muuziqaa kuni tokkummaan Oromoof dawaa ta'uu isaa hubachuun Oromoo kaabaaf kibbaa, bahaaf dhihaa akka tokkoomuuf tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa, akkanumallee waa maaliin nu dhibee karaa bitaaf mirgaa, haati keenya takkaa maaltu addaan nu baasaa jechuun Oromoon akka wal mararfatuuf, diinota isaarraa nuuf meeshaa guddaa Oromoon qabu tokkummaa fi wal jaallachuu akka ta'e dhaame. Dhugumatti sirbi kun Oromoota hedduu walitti fidee akka wal mararfatanii fi akka wal tumsaniif waltajjiin wal hubannoo guddaa uumee ture. Alii Birraan yeroo tokko hawwisoo afran qalloo waliin gara Wallaggaa magaalaa Naqqamtee deemuun sirba waa malli nu dhibee karaa bitaaf mirgaa, haati keenya takkaa maaltu addaan nu baase jechuun waltajjii irratti weellisnaan uummanni waltajjii sana irratti hirmaatee walitti boo'ee wal mararfatee tokko ta'uu isaa agarsiise. Aliin sirboota isaan akkuma Oromoo wal barsiisee wal mararfachiisee Oromoon Oromiyaa akka eeggatu, akka jaallatu, akka tikfatu dhaamaa ture. Sirboota kanaaf sirba keessaa muraasni sii yaade biyya koo, sii yaade aaddee Oromiyaa, Awwaash nama hin ceesisuu, yaanni biyya ofii nama hin teessisuu fi anis biyyaan qabaa kaasuun ni danda'ama. Sirboonni kun uummanni Oromoo Oromiyaa amma jirtu kana akka jaallatuuf, akka tiksuuf, akkasumallee akka mararfatuuf hubannoo guddaa uumaniiru. Kana malees sirboonni Alii uumama harka waaqaas ni dinqisiifata. Sirba isaa bareedaa uumaa jechuun waaqni akkamitti dachee kana bareechee laggeen uumee, laggeen keessaa immoo qurxummiiwwan uumee, bineelda manaa fi bineensota bakkee kana hunda walitti fiduun addunyaan kun akka bareedduu fi miidhagu agarsiisuu danda'eera. Jeneraal Taaddasaa Birruun uummanni Oromoo akka baratuuf qabsoo guddaa godhaa ture. Nama baratetu mirga isaaf falmata waan ta'eef Oromoon of kabajee Oromiyaa kabachiisee jiraachuuf barnoota argachuu qaba jechuun hanga aarsaa of godhutti qabsa.
qabsaa'e. Qabsoo Taaddasaan godhe kana mootiin aartii Oromoo Alii Muhammad Muusaa aartiin dabalee barnootaa ammas barnootaa kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa jechuun barnoonni kaayyoo Oromootaa isa tokkoffaa ta'uu akka qabu irra deebi'uun mirkaneesseera. Ijinaachaa bishaan keessatti wal argaa akkuma jedhamu Taaddasaan aarsaa ta'us ijji Alii fi ijji Taaddasaa wal argaa yaanni isaaniis wal dubbisa. Aliin uummanni Oromoo akka baratu hawwii guddaa qaba. Oromoon yoo barate mirga isaa sarbame akka gaafatu ni beeka. Of kabachiisisee Oromiyaas akka tiksu abdii qaba. Kanaaf aabaa jennee kaanaa kanumaan jalqabna jechuun dhaloota qubee qeerroof qarree har'a uumameef haamilee ta'e ture. Dooktarri kabajaa aartiistii Alii Birraa jiruu baqaa biyya alaa erga ture booda gara biyyaatti deebi'uun konsertiiwwan gurguddaa gaggeessaa ture. Aliin jireenya muuziqaa keessatti badhaasawwan garaagaraa 30 ol argateera. Badhaasawwan kanneen keessaa gurguddaan badhaasa Torontoo Afrikaan Merit Awards akkanumallee badhaasa dooktorummaa kabajaa Yuunivarsiitii Jimmaa fi Yuunivarsiitii Dirreedawaa irraa argatee jira. Hojii muuziqaa weellisaa Alii Birraa keessatti walaleessaa jabaan qooda olaanaa qabu Abubakar Muusaati. Abubakar walaleessaa jabaa qixxee hin qabne ture. Sirboota isaa hedduus kan barreessee fi isaa sirboonni Alii hanga ammaatti weellisee baay'inni isaanii ragaan qulqulluun dhabamus sirboota 260 ol akka ta'e himama. Weellisaa guddaa kana yeroo gabaabaa keessatti himuun ni ulfaata. Sirboonni isaa hagam yeroo irra deddeebiin dhaggeeffataman illee hin quufamani. Namoonni afaan Oromoo hin dhageenye illee baay'ee jaallatanii ni dhaggeeffatu. Kanaaf ammoo ragaan weellisaa beekamaa afaan Tigiriffaa weellisaa Abrahaam Gabramadin gara ogummaa muuziqaatti akkan dhufuuf kaka'umsa kannaaf ta'e sirboota Alii Birraa akka ta'e dubbataa ture. Sirboota isaas yeroo baay'ee weellisaa akka inni ture gaaffiif deebii ETV waliin taasiseen dubbatee ture. Aartiin biyya ijaaraa, aartiin dhaloota dammaqsaa, aartiin dargaggoonni akka baratanii fi haamilee ta'a, aartiin walitti dhufeenya hawaasummaa cimsaa, aartiin ispoortii jajjabeessaa. Kanaaf immoo ragaan dooktara kabajaa aartiistii Alii Birraati. Walleessaa dhagahee kan galaana yaadaan hin liqinfamne, kan sagalee isaa kiilooleen hin booji'amne, kan muuziqaa Oromootti hin gammanne jira jechuun ni ulfaata. Aliin weellistoonni Oromoo akka cimaniif jajjabeessaa ture. Tibbana kana kitaabni seenaa weellisaa jabaa Afrikaa kanaa himu Dooktar Suraafeel Galgaloon barreeffames eebbaaf dhaqqabeera. Dooktara kabajaa aartiistii Alii Birraa nama aartiif dhalatee aartiif jiraatee umurii ganna 14tti birraadhaan baree jechuun muuziqaa Oromoof birraan bari'uuf hanga guyyaa kaleessaa Sadaasa 6tti nama ragaa ba'edha. Wirtuu Afran Qalloo dooktara kabajaa aartiistii Alii Birraa umurii waggaa 74tti addunyaa kanarraa nagaan boqotaniiru. Aliin fooniin uummata Oromoo irraa adda ba'e malee hafuuraan garuu bara baraan jiraata. Hanga Aliin Oromoodhaaf godhee Oromoon Aliidhaaf hin goone. Haa ta'uutii garuu jalqabaa kaasee hanga lubbuun isaa darbitutti jaalatamaa, hawwamaa, gooteeffamaa, seeneffamaa nama jiraatee du'edha. Lubbuun goota keenya dooktara kabajaa aartiistii Alii Birraa Rabbi biratti jannata firdoosaa argattu, boqonnaa argattu. Maatii fi uummata Oromoo hundaaf jajjabinan hawwaa. Aliin onnee Oromoo keessatti bara baraaf ni jiraata. Hawwii fi kaayyoon aartiistii Haacaaluu Hundeessaa, Usmaayyoo Muusaa, Daadhii Galaan, Eebbisaa Addunyaa, dooktara kabajaa aartiistii Alii Birraa ilmaan qarree fi qeerroo manguddoo Oromoo keessatti bara baraan ni dhufa. Lubbuu artiistoota Oromoo dhugaaf falmanii dhugaan jiraatan darbanii hundaaf Rabbi boqonnaa kennuufi. Jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaan gabaabaa goota keenyaa kana qofaa miti. Ani garuu har'aaf kanan qabadhee dhiyaadhe ishuma kana qofaadha. Hanga yoonaatti yeroo keessan kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaan jedha. Seenaa kanas sheerii fi laayik gochuun Oromoota barsiisaa. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa.
gadamchaku otole ulenchepe kanamba gadamchaku beka insa kunne male